السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت ورثت يوتيوب channel هاتيكا أورو أنا أفو بجينا كان أفتاني سلام تجيبك كترتانو راتي سمبراغ وسنجتا إيجا دمو وديفنو كم براتين إسنيف بفيتين جرا إيجا حاجات أمرا فيديو كانت تناولين ترى إسنين جتا النسمو akkuma jalqabarratti yookaan thumbnail irratti argitanii mana gurguraa bareedaa ta'e tokkoo fi akkasuma lafa gurguraa bareedaa ta'e tokko kan gatiin isaallee baay'ee madaalawaa ta'e qabadhee isin dhufeetiin jira. Kanaaf haga viidiyoo kiyya xumura kanatti na waliin tura isiniin jira. Egaa warri channel kiyya haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Akkasumas ammoo Videoon kun yoo isinitti tole like naaf tuquun dagatina, hiriyoota keessaniif illee share gochuu hin dagatina. Yaada qabdan immoo yaadni keessan hedduu waan na gargaaruuf yeroo baay'ee isin koomentiin barreessitan koomentii yaada keessan koomentii jala naaf kaa'uun dagatina. Yaadni keessan hedduu waan na gargaaruuf waan na jajjabeessuuf kanaaf koomentii naaf barreessaa isiniin jedha. Akkasidha. Egaa odeeffannoo kiyyaatti yeroon ce'u lafti sun viidiyoo kanarratti argitan jechuudha. Lafti kuni kaaree 200dha. Kunoo akkuma isin argaa jirtanu karaa daariidha. Lafa baay'ee bareedaadha. Lafti kun magaalaa Jimmaatti argama. Kaaree 200 seera qabeessadha. Karaa daariidha jedhu. Akkuma isin argaa jirtanu manni illee bukkee bukkeetti ijaaramee jira. Lafa baay'ee bareedaadha jechuudha. Hojiidhaaf illee lafa mijatudha. Inni kuni magaalaa Jimmaatti argama. Abbaan bitachuu barbaadan gatiin isaa birrii 600 jedhu. Lafa fakkeenyaaf bakka daldalaa adda addaatii waan ta'udha. Mana jireenyaatiif illee kan ta'uu danda'udha. Egaa abbaan lafa kana bitachuu barbaadan birrii 600 jedhu garuu dirdirii hin qabaata. Kanaaf lakkoofsa koomentii jalqabaa jala isiniif kaa'uun bilbiltanii argachuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf kunillee gurguraa ariifachiisaa yookaan immoo dafamee gurguramuu kan barbaadamudha. Abbaan lafa kana bitachuu barbaadan koomentii jalqabaa jala lakkoofsa isinii kaa'u karaa keenya daawwattanii lafa kana argachuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan mana isin suuraa irratti argaa jirtanu kanadha. Manni kun haala gaariidhaan ijaaramee akkuma isin argaa jirtanu wanti hundi isaa xumuramee jira. Egaa keessoon isaallee koornisiin illee galee jira. Bal'inni kaaree isaa kaaree 150 irratti argama. Akkasumas immoo manni kun kutaalee 4 qaba. Saalonii 1 fi kutaa gara duddubbaatiin kutaalee 3 akkasidha jechuudha. Egaa mana kanallee kunillee gurgurtaa ariifachiisaa yookaan gurguraa ariifachiisaa dafee gurguramuu kan barbaadamudha. Kun immoo magaalaa Sigimootti argama. Kanaaf abbaan illee mana kana bitachuu barbaadan karaa keessaan dubbisuu dandeessu. Manni kun mana baay'ee bareedaa, mana baay'ee miidhagaadha. Akkuma isin suuraa irratti argaa jirtanu mana baay'ee bareedaadha jechuudha. Ifaaniif bishaan hin gallee fi safara sana yookaan immoo naannoo sana gahee jira. Gatiin isaa ammoo birrii 800 jedhu dirdirii akka ajaa'ibaatti qaba jedhu. Kanaaf karaa keessaan dubbisuu hin dagatina. Naannoon isaa ammoo godina Jimmaa naannoo Sigimoo bakka jedhamudha jechuudha. Kanaaf abbaan mana kanallee barbaadan karaa keessaan dubbisuu hin dagatina isiniin jedha. Egaa odeeffannoon kiyyaadhaa kan kana fakkaatu ture. Akka isinitti tolellee abdiin qaba. Warroonni illee mana bitachuu barbaadan manoota hedduu nu biraa argachuu dandeessu. Kanaaf bakka egaa lakkoofsa keenya koomentii jalqabaa jalaa fudhachuudhaan lakkoofsa koomentii jalqabaa jalaa isinii karaa sanaan nu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo warri manoota illee fakkeenyaaf gurgurachuu barbaadan fakkeenyaaf akka gabaan isiniif barbaadamu feetan karaa keenyaan illee nu argattanii manni keessan isiniif gurguramuu danda'a. Akkasidha. Aga odeeffannoo kan biraatiin illee walitti deebinutti nagaadhaan naaf turaa isiniin jedha. Nagaatti.